Mee egaa akkuma beekamu har'a dirree kubbaa kanatti si argine dargaggoota hedduu takka kee shamarran hedduutu jira dargaggoota hedduutu jira dargaggoonni Oromoo hedduummaanaan biyya Jarman magaalaa Nuurenberg kanatti wal gahaniiru. Mee duraan dursee maqaa kee fi anis seenaa kee waan beeku irraa waan quba qabuu fi isatti tuunceen dura maqaa kee fi yoom biyya kana akka dhufte naa ibsi. Maqaan kiyya Lookoo Jamaal jedhama. Namoonni na beekan maqaa dhalootaatiin irra caalaan hin beekani. Isinis hedduu galatoomaa isinin jedha carraa kana naa kennu keessaniif. Hadda ammoo gammachuu guddaan qaba. Oromoota fageenyarraa wal beeynu wal arguu kiyyaafin hedduu gammada. Gammachuun hin argamne argeera jechuudha gama kootiin. Itti aansee bakki dhaloota keessa? Bakki dhaloota koo Baalee Agaarfaadha. Yoom baateen machi? Ani ji'a sadaffaa ba'e biyya. Ka biyya kanatti seene ji'a sadaffaa gaafa guyyaa sadiitti. Isa dura garuu viidiyoo kanaan dura Facebook irratti gadhiifame tokkoon quba qaba gara Dubaay jira akka jirtuu fi keessattuu warra amma uummata Oromoo mootummaa TPLF jala galanii ficcisiisaa jiran keessaa Muktaar Kadir tokko wayita achitti viidiyoo sana irratti mormituutu mul'ataa ture. Warroota Liibiyaa keessa jiran yaadannoon sammuu godhatanii jira. Maaliif barattoota keenyaa koo yaadannoon sammuu akka godhatanii sagantaan barbaadu? Isaanoo maali? Isaan yaadachiisuu nama tulis nama jechaadha. Isaan yaadachiisuu barbaadu. Maaliif sagantaa keessatti maaliif qoreetti? Sagantaa keessatti jiru. Eeguma kanneen keessatti himam. Siigalsa dubbiin yaadannoo ilmaan Oromoo maaliif hin kaane biyya keessatti dhuman? Gammachuu as deemne kana no matter. Mee waa'ee seenaa viidiyoo sana meenuu ibsi. Seenaan viidiyoo sanii dursee ilmaan Oromoo kan bakka kamittuu dhumanii fi namoota bishaan nyaateef yaadannoon sammuu godhame kan qalamaniif Liibiyaarra qalamaniif kan bishaan nyaataniifis yaadannoon sammuu godhamee ture. Itti aansee ilmaan Oromoo kan sababa master pilaanii dhumaniif yaadannoon sammuu maaf hin godhamne jedhu gaafii akkasii gaafanne gaafii akkasii irra jeequmsi nu ka'ee deebiinis nu deebi'uu hin dandeenye. Waltajjii sana akka hin gaggeeffamne gootanii hanqistanii innaa baatan mul'ataa ture. Uffata aadaa uffattanii shamarran kan biroo sifaana jiru na fakkaata. Situ dura deemaa ture. Mee akkam ture qophiin keessan akkamii seentanii uffata aadaa uffattanii seentanii mee akkam ture? Nuriyoonni tiyya nama 30 akkana wanni ta'u uffata aadaatiin akka aadaa biyyaatiin Wallagga ta'ee Arsii ta'ee biyyoota Oromiyaa keessa jiran hundaanuu wal gurmeessinee alaabaa isaanii hin qabannee mallayyoo hin fudhannee tiishartii hin fudhannee dursinee uummata dura teenne kursii dhumaarra teenne. Uffata aadaa Oromoo uffattanii? Nu waraabuu didanii. Egaan isaan nu waraabuu didanii boodatti nu jeequmsa goone nu waraabne nu duuba dhaabatanii ka'aatii mootummaa kana faarsaa akkana nu godhee jira nu wanti biraa haa hafuuti weellisaan Qamar Yuusuf dhufee sirba sabaaf sablammootaa sirbee deeme malee kabaja Oromootiif sirba Oromoo sirbee hin deeme sababa nu waraabuu dideef jechuudha. Mee ati yeroo kaatee Muktaar Kadiriin mormitu maal jette jalqabamee akkamitti kaatee situ dura deemaa ture? Anaaf hiriyaa tiyya dhaqee ani viidiyoo qabadhee waraabaa osoo deemnu nama 4 taane hiriyaa tiyya takka baay'ee tan jaaladhu qananiitu jettu ijoollee Arsii Dodolaa. Isii fi hiriyaa tiyya tan biraa ijoollee Adaamaati dhayidhee sababni ijoollee Oromoo kan master plaaniif dhumataniif yaadannoon sammuu hin godhamneef maaliif jennaan kuni namni dhume sun durriyeedha malee nama master plaaniif dhume miti jedhee deebisi kun ammoo gaafiin akkana dursitaniitti qophaa'uu qabdan malee eega walgayiin dhumatee booda wanta akkanaa gaafachuu hin qabdanii nuun jedhan. Nu wayita yaadannoon sammuu saba kamiifuu godhamu kan qalame keessa Oromoon jiraatee jiraachuu baate nu walumaa gallee yaadannoo sammuu goonu san dhaabannee hafne. Yeroo nu dhaabannee hafnu sanitti dhufee namicha tokko nu gaafate maa dhaabattanii nu jennaan nuti ilmaan Oromoo sabni Oromoo ka ta'eef yaadannoon sammuu maaliif hin taane jennee wayita dhayinee qaamaan isa gaafannu deebii nu laanne. Kanaaf.
Mee keessattuu gaannaa ijoolleen ati amma achi baatee as geesseetta saayiban kee warri achi jiranis warri achi deemanis amma si daawwatan ni jirani ati amma biyya Jarman jirta mee ijoollee achitti hafan ammallee qabsoodhuma wal fakkaataa warra gaggeessaa jirantu hedduutu jiranii ijoolleen Oromoo mee isaan kanaan egaa ati asiin waan si daawwataa jiraniif waan jettuun dabarfachuu dandeessa? Ilmaan Oromoo bakka jirtan kamittuu saba keessaniif akka qabsooytan aadaa keessan akka kabajjan safuu keessan akka bartan isin jedhaani keessattuu hiriyoota tiyya kan bu'aa bayii hedduu waliin ceenee aadaa guddisuuf biyya Dubaay namni yeroo duraatiif uffata aadaa seensise ana fi mucaa fira kennaa tokko waliin seensifnee akka uffata aadaa biyya san dursee namni seensise ana namni walgahii takka irratti uffata aadaa uffatee deemee jiru ana duratti. Warroota bakka biraatiin daawwataa jirtan hiriyoota kootii fi akka sabaaf sablammummaa keessanii fi safuu Oromummaa keessan bartan jedha. Karaa kamiin ceetee dhufte? Ani karaa Masriitiin cehee ay dhufee guyyaa 29 guyyaa 14 bishaan irra ture. Hiriyoota kiyya warra dhumanitti aanee namni baay'ana. Ijoollee magaalaa irratti dhuman irratti nama 400 dhuman irratti aanee ka baay'ana. Mee bu'aa bayii hedduu keessa darbee dargaggoonni kun asitti kumaantamaan yoo xiqqaate 3,000 ta'antu jiranii atis shamarran Oromoo keessaa tokko shamarranis hedduun waan akkasii jiranii mee warri akkasitti biyyaayyuu waa ba'an malee amma immoo as ta'anii waan biyyaa isaan baasisan akkan dagannee fi atis amma qabsoo gaggeessaa jirtu biyya ollaa keessatti Dubaay keessattis biyya keessattis waan kanatti cimanii akka itti fufaniif ati maalidha waan godhaa jirtan naannoo kanatti? Ani Oromoota biyya kana jiranii wanti jedhu shamarran biyya kana jiranii fi dhiirri biyya kana jiranillee safeeffataan itti hin fakkaatu. Sababni isaas nu magaalaa hagasii nama 200 geenne keessatti walga'iin takka dhufnaan weellisan takka biyya sanii dhufnaan dhiiraa dhalaa taane uffata aadaatiin wal qabachiifnee uffata aadaa uffannee safuu keenya barree aadaa keenya barree alaabaa keenya uffannee walga'ii san dhayna. Miti walgahii Oromummaatii miti wayita ayyaana Oromtoota masqala jira maal jira wal qarqaarree tokkummaan biyya kana jiru. Oromoon biyya kana baay'ee wallola osoo Oromoon biyya kana akka Oromoo xiqqaa magaalaa wayii keessa osoo xiqqaate jaalalli ni guddata biyya kana keessa haga baay'attuun Oromoon jaalala hin qabdu biyya kana keessatti shamarran asiillee osoo biyya kanatti uffata aadaa fidanii ittiin boonsisanii biyya Oromoo keessatti aadaa ofiitti guddisanii dhiirris aadaa ofii uffatee alaabaa ofiitiin bareedee aadaa ofiitiin ani uffata uumamaan faashina irra uffata aadaa ka ulfaatu san jaaladha. Inni kun immoo mallattoo aadaa jechuun mallattoo eenyummaati. Oromummaan afaanii fi sabni tokko kan ittiin beekamu afaansaa fi aadaasaa fi waanuma kanattu seenaasaa ibsa jechuudha biyya isaa dabalatee jechuudha. So inni kun akkuma amma jette kana as keessatti atummaanuu waan achitti muuxannoo achitti horatte sanaan asitti babal'isuudhaaf maal yaadaa jirtaaf karoora kee fuulduraa? Ani yeroo tanatti dhiphina keessa interviyuu irra waan jiruuf malee kaampii waan jiruuf malee aadaa kiyya guddisee afaan kiyya guddisee ijoollee Oromoo shamarran kan dhimma siyaasaallee ta'e dhimma siyaasaa maleellee kan biyyaa bahan haa jiraatanii ebalu baheellee laananii ka bahan haa jiraatanii akkaataa interviyuu san itti himatan kan maa dhuftee waan dhufeeyyuu hin beeknetu jira. Hayyuun keenya tokko biyya kana keessa yoo jiraate hayyummaa isaa san saba ofiitiif hin ibsu. An akka gama kootitti hayyuu ta'ee beekaa irraa baree wallaalaa kiyya kan biyyaa bahee waan dhufeef san hin beekne san isa itti himee akkana godhi. Kan maatii kee haasawuu osoo hin ta'in dhimma dhuunfaa keetiitiin himadhu akkana godhi akkanatti himadhu jedhee hanga barreeffamaan ijoollee kaampii keessa jiru qarqaaraa jira hanga danda'uun jechuudha. Sababni kana quuqa Oromummaa waan ta'eef. Sochii akkanaati amma biyya ollaattis baatee Dubaay keessatti waan akkasii godhuun biyya keessa waggaa turte yoo maal ta'a godhaa turte mee achirras meenuu ibsa? Ani biyya keessatti maaliif maqaanuu akkanatti bahee hin beeku. Egaa biyya bahee Oromummaa koo kabare. Maaliif namni afaan Amaaraa haasawu Oromoo mitiin se'a. Egaa biyya bahee Oromummaan maalii sabni maalii alaabaan maalii hiikkaan alaabaan maalii abbaan gadaa maalii Oromiyaa maaliif jedhamtee wantoota akkanaa kana hiikaan ture.
ijoollee wajjin kitaaba ijoolleen hayyoonni barreessan biyya Itoophiyaa irraa fiisee Dubaay irratti ijoollee raabsaa turre so kitaaba dubbisu quuqamni na dhaga'amaa dhufe malee biyya keessa taa'ee barattu ture wanti Oromummaa irraa beeku takkan jiru agaarfa barataa ture high school agaarfa barattoota achi wajjin anduru mallee sirba jaaladhaa uffata aadaa uffadhee aadaa mul'isa guyyaa wixataa aadaa wajjin taphannu ijoollee aadaa wajjin taphannu jira shubbisa jaaladhaa bakka sirbi baname marattu saalfiin beeku ni taphadha achuma keessan uffata aadaa kana callee uffachuu jaaladha akkaunti joomaree dirtee mormanna hiiti joomaree san godhee mana barumsaa deema malee akka ijoollee silsila birrii waan akkana godhadheen deemu. Wanni egaa namoota baay'ee tokko si hordofu nan beeka feesbuukii kee anillee waan nan beekuufi achirrattis akka gaariitti waa ibsita naa ibsuuf yaada kee akka salphaatti ibsita muuxannoo sanas achumatti horatte moo durumayyuu waan akkasii shaakalaa turte? Ani Facebook shamarran anaaf qananii dura banattee hin jirti jedheen beeku nama Facebook dura anatu banattee osoo hin ta'in shamarran dura Facebook arge yeroo sanillee Facebookaan Oromummaan barre Facebookaan nama fageenya ruun haasa'aa osoma akkas ta'u namoonni viidiyoo gadhiisan dhufee viidiyoo san banee namni kun maaliif waa'ee Oromummaa qofa haasa'a example Ahmoo Wooboo dursee namni fakkeenya Oromoo naa ta'eessa hayyuu as ka jiru mucaar argee fakkeenya naa ta'an boonsaa gruupii qabna yeroo hundaa Oromoo rakkatu birrii guurree dabarsina ufiillee haa fudhatanii meebii jaraallee haa erganii san hin beenu garuu nu birrii walitti gurmeessanii nu guursisuun beena gruupii adda bilisummaa jedhu qabna gruupii adda bilisummaa san keessatti hedduu jaalalaaf kabajaa walii qabna osomaa san Oromummaan maalii sabni maalii biyyi maalii waan jedhu walirraa barre kanuma keessa akkasitti bare malee Oromummaa ani biyyatti ibsadheellee hin beekuu hin danda'ullee. Qananiituun wayita tokko TV wayii irrattis dhiyaattee gaaffiif deebii waggaa gootu argeen jira ati carraa sana waan argatte natti fakkaatu mee amma wayita amma bifa kamii wal quunnamaa jirta? Anaaf qananii akka duraanii sanii viidiyoon dubbachuu haadhiistu malee ammallee anaafis yaada Oromummaa wal jijjiiruun dhiifne wajjii barreessinaa hamma tokko ani amma bu'aa bayii keessa waan dabraa jiruuf karaa irratti waliin arginu anillee kaampii waan jiruuf waliin arginu malee anaafisiin yoomillee jaalala uumamaa dhiigummaa wal jabeessuu maal irra jirtaa akkamsi haa godhumaa si haa gargaaru ammallee walii qabna qananiin hiriyaati dubartii keessaa isii tokko. Mee keessattuu gaamee har'as waan sin biyya ollaatti godhaa turtan biyya keessatti godhaa jirtan har'a immoo daran jabaate qabsoon Oromoo shamarran Oromoo hanga wareegama lubbuutti kaffalaa jirani isin immoo bakkuma deemtan kanatti waan uummata keessanii kaleessa irratti hojjetaa turtan kan ammas borus jabeessiteetti deemuudhaaf mee gama kanaan yaanni gaafa dhimma keessa fixattu yeroo tokko biyya alaatti hoggaa ba'an waan dura hojjetaa turan sana dagatuutu mul'ata garuu ati maal qabda mee waan kana irratti maal jette? Ani tiyyaa ifa arge jedhee saba koo dagachuu hin danda'u. Maaliif bu'aa bayii ilmaan Oromoo keessa jiran waan arguufin tiyyaa ifa arge jedhee sabummaa hin dogoggoru hin dagadhus gandaanis hin qoodus bifaanis hin filus ammallee asillee jiraadhu tanaa olillee yoo jiraadhe saba kiyya irraanfachuu fi dagachuu hin danda'u safuu kootis dagachuu hin danda'u. Hayyeegaa hedduu milkaa'ee nusigaa gara fuulduraattis hojii duraan hojjetaa turteen akkasuma jabeessitee shamarran warra kaanis kakaastee akka qabsoo uummataa kana jajjabeessitan abdii guddaa sirraa qabnaa gaa akka waliigalaatti yaada waliigalaa xumuraa qabaatte carraassii kennaa kanumaan xumurra gaaffiif deebii keenya. Yaanni kiyya xumuraa ilmaan Oromoo bakka jirtanis jaalala fi kabajaa wajji safuu akka walii horatan jedhaani kaachorraa hafe ammoo osoo gandaan wal qooduu baatanii gandaa wal qooduun biyyoota ormaa keessatti kan uummanni Oromiyaa keessa jiru jaalalaaf tokkummaan ka'ee falmatee dhiiga isaanii lolaasaa jiru kan biyya ormaa keessa jiru maa gandaa wal qoodan gaafii guddaan itti ta'e kanaafuu gandaa waliin qoodinaa ilmaan Oromoo tokkummaa jabeessaa nuti ilmaan abbaa tokkooti ilmaan haadha tokkooti jedhaan ilmaan Oromooti isinis gama keessaniin galatooma. Ayyee ulfadhu galatoomi siin jedhanillee ayyee wayyaa ta'e ayyee.
kaadhi biyya keessatti dhuman. Gammachuu as deemne kana no matter. Wanni ijoollee Oromoo biyya keessatti mee waa'ee seenaa viidiyoo sana meenuu seenaan viidiyoo sanii dursee ilmaan Oromoo kan bakka kamittuu dhumanii fi namoota bishaan nyaateef yaadannoon sammuu godhame kan qalamaniif Liibiyaarra qalamaniif kan bishaan nyaataniifis yaadannoon sammuu godhamee ture itti aansee ilmaan Oromoo ka sababa master plaanii dhumaniif yaadannoon sammuu maaf hin godhamne jedhu gaafii akkasii gaafanne gaafii akkasii irra jeequmsi nu ka'ee deebinis nu deebi'uu hin dandeenye. Waltajjii sana akka hin gaggeeffamne gootanii hanqistanii innaa baatan mul'ataa ture. Uffata aadaa uffattanii shamarran kabiroo si faana jiru na fakkaata. Situ dura deemaa ture. Mee akkam ture qophiin keessan akkamii seentanii uffata aadaa uffattanii seentanii mee akkam ture? Nuriyoonni tiyya nama 30 akkana wanni ta'u uffata aadaatiin akka aadaa biyyaatiin Wallagga ta'ee Arsii ta'ee biyyoota Oromiyaa keessa jiran hundaanuu wal gurmeessinee alaabaa isaanii hin qabannee mallayyoon fudhannee tiishartiin fudhannee dursinee uummata dura teenne kursii dhumaarra teenne uffata aadaa Oromoo uffattanii nu waraabuu didanii eegaan isaan nu waraabuu didanii boodatti nu jeequmsa goone nu waraabne nu duuba dhaabatanii ka'aatii mootummaa kana faarsaa akkana nu godhee jira nu wanti biraa haa hafuuti weellisaan Qamar Yuusuf dhufee sirba sabaaf sablammootaa sirbee deeme malee kabaja Oromootiif sirba Oromoo sirbee hin deeme sababa nu waraabuu dideef jechuudha. Mee ati yeroo kaatee Muktaar Kadiriin mormitu maal jette jalqabamee akkamitti kaatee situ dura deemaa ture? Anaaf hiriyaa tiyya dhaqee ani viidiyoo qabadhee waraabaa osoo deemnu nama 4 taane hiriyaa tiyya takka baay'ee tan jaaladhu qananiitu jettu ijoollee Arsii Dodolaa. Isii fi hiriyaa tiyya tan biraa ijoollee Adaamaati dhayidhee sababni ijoollee Oromoo kan master plaaniif dhumataniif yaadannoon sammuu hin godhamneef maaliif jennaan kuni namni dhume sun durriyeedha malee nama master plaaniif dhume miti jedhee deebisi kun ammoo gaafiin akkana dursitanii itti qophaa'uu qabdan malee eega walgayiin dhumatee booda wanta akkanaa gaafachuun qabdanii nuun jedhan. Nu wayita yaadannoon sammuu saba kamiifuu godhamu kan qalame keessa Oromoon jiraachuu baante nu walumaa gallee yaadannoo sammuu goonu san dhaabannee hafne. Yeroo nu dhaabannee hafnu sanitti dhufee namichi tokko nu gaafate maa dhaabattanii nu jennaan nuti ilmaan Oromoo sabni Oromoo ka ta'eef yaadannoon sammuu maaliif hin taane jennee wayita dhayinee qaamaan isa gaafannu deebii nu laanne. Kanaaf. Mee keessattuu gaannaa ijoolleen ati amma achi baatee as geesseetta saayiban kee warri achi jiranis warri achi deemanis amma si daawwatan ni jirani ati amma biyya Jarman jirta mee ijoollee achitti hafan ammallee qabsoodhuma wal fakkaataa warra gaggeessaa jirantu hedduutu jiranii ijoolleen Oromoo mee isaan kanaan egaa ati asiin waan si daawwataa jiraniif waan jettuun dabarfachuu dandeessa? Ilmaan Oromoo bakka jirtan kamittuu saba keessaniif akka qabsooytan aadaa keessan akka kabajjan safuu keessan akka bartan isin jedhaani keessattuu hiriyoota tiyya kan bu'aa bayii hedduu waliin ceenee aadaa guddisuuf biyya Dubaay namni yeroo duraatiif uffata aadaa seensise ana fi mucaa fira kennaa tokko waliin seensifnee akka uffata aadaa biyya san dursee namni seensise ana namni walgayii takka irratti uffata aadaa uffatee deemee jiru ana duratti. Warroota bakka biraatiin daawwataa jirtan hiriyoota kootii fi akka sabaaf sablammummaa keessanii fi safuu Oromummaa keessan bartan jedha. Mee karaa kamiin ceetee dhufte? Ani karaa Masriitiin cehee ay dhufee guyyaa 29 guyyaa 14 bishaan irra ture. Hiriyoota kiyya warra dhumanitti aanee namni baay'ana. Ijoollee magaalaan irratti dhuman irratti. Nama 400 dhuman irratti aanee ka baay'ana. Mee bu'aa bayii hedduu keessa darbee dargaggoonni kun asitti kumaantamaan yoo xiqqaate 3,000 4,000 ta'antu jiranii atis shamarran Oromoo keessaa tokko shamarranis hedduun waan akkasii jiranii mee warri akkasitti biyyaayyuu waa ba'an malee amma immoo as ta'anii waan biyyaa isaan baasisan akka hin dagannee fi atis amma qabsoo gaggeessaa jirtu biyya ollaa keessatti Dubaay keessattis biyya keessattis waan kanatti cimanii akka itti fufaniif ati maalidha waan godhaa jirtan naannoo kanatti? Ani Oromoota biyya kana jiranii wanti jedhu shamarran biyya kana jiranii fi dhiirri biyya kana jiranillee safeeffataan ittiin fakkaatu.
sababni isaas nu magaalaa hagasii nama 200 sadiin geenne keessatti walga'iin takka dhufnaan weellisan takka biyya sanii dhufnaan dhiiraa dhalaa taane uffata aadaatiin wal qabachiifnee uffata aadaa uffannee safuu keenya barree aadaa keenya barree alaabaa keenya uffannee walga'ii san dhayna miti walgahii oromummaati miti wayita ayyaana oromtoota masqala jira maal jira wal qarqarree tokkummaan biyya kana jiru oromoon biyya kana baay'ee wallola osoo oromoon biyya kana akka oromoo xiqqaa magaalaa wayii keessa osoo xiqqaate jaalalli ni guddata biyya kana keessa haga baay'attuun oromoon mee egaa akkuma beekamu har'a dirree kubbaa kanatti si argine dargaggoota hedduu takka kee shamarran hedduutu jira dargaggoota hedduutu jira dargaggoonni oromoo heddummaanaan biyya jarman magaalaa nuurambarg kanatti wal gahaniiru mee duraan dursee maqaa kee fi anis seenaa kee waan beeku irraa waan quba qabuu fi isatti tunceen dura maqaa kee fi yoom biyya kana akka dhufte naa ibsi. Maqaan kiyya Lookoo Jamaal jedhama namoonni na beekan maqaa dhalootaatiin irra caalaa nan beekanii isinis hedduu galatoomaa isinin jedha carraa kana naa kennu keessaniif hadha ammoo gammachuu guddaan qaba oromoota fageenyarraa wal beeynu wal arguu kiyyaafin hedduu gammada gammachuu hin argamne argeeraa jechuudha gama kootiin itti aansee bakki dhaloota keessa bakki dhaloota koo Baalee Agaarfaadha. Yoom baatee machi? Ani ji'a sadaffaa ba'e biyya ka biyya kanatti seene ji'a sadaffaa gaafa guyyaa 3ti. Isa dura garuu viidiyoo kanaan dura Facebook irratti gadhiifame tokkoon quba qaba gara Dubaay jira akka jirtuu fi keessattuu warra amma uummata Oromoo mootummaa TPLF jala galanii ficcisiisaa jiran keessaa Muktaar Kadir tokko wayita achitti viidiyoo sana irratti mormituutu mul'ataa ture. Warroota Liibiyaa keessa jiran yaadannoon sammuu godhatanii jira maaliif barattoota kennaa koo yaadannoon sammuu akka godhatanii sagantaan darbeera. Isaanoo maali? Isaan yaadachiisuu yaadatu isaan yaadachuun irra jira nama sunis nama jechaadha. Isaan yaadachuun irra jira. Maaliif sagantaa keessatti hundi maaliif qoreetti? Sagantaa keessa jiru. Eeguma kanneen isaanitti himamu. Siigalsa dubbiin yaadannoo ilmaan Oromoo maaliif lalan qabdu biyya kana keessatti shamarran asiillee osoo biyya kanatti uffata aadaa fidanii ittiin boonsisanii biyya Oromoo keessatti aadaa ofiitti guddisanii dhiirris aadaa ofii uffatee alaabaa ofiitiin bareedee aadaa ofiitiin ani uffata uumamaan faashina irra uffata aadaa ko ulfaatu san jaaladha. Inni kun immoo mallattoo aadaa jechuun mallattoo eenyummaati. Oromummaan afaanii fi sabni tokko kan ittiin beekamu afaansaa fi aadaasaa fi waanuma kanattu seenaasaa ibsa jechuudha biyya isaa dabalatee jechuudha. So inni kun akkuma amma jette kana as keessatti atummaanuu waan achitti muuxannoo achitti horatte sanaan asitti babal'isuudhaaf maal yaadaa jirtaaf karoora kee fuulduraa? Ani yeroo tanatti dhiphina keessa interviyuu irra waan jiruuf malee kaampii waan jiruuf malee aadaa kiyya guddisee afaan kiyya guddisee ijoollee Oromoo shamarran kan dhimma siyaasaallee ta'e dhimma siyaasaa maleellee kan biyyaa bahan haa jiraatanii ebalu baheellee laananii ka bahan haa jiraatanii akkaataa interviyuu san itti himatan kan maa dhuftee waan dhufeeyyuu hin beeknetu jira. Hayyuun kenna tokko biyya kana keessa yoo jiraate hayyummaa isaa san saba ofiitiif hin ibsu. An akka gama kootitti hayyuu ta'ee beekaa irraa baree wallaalaa kiyya kan biyyaa bahee waan dhufeef san hin beekne san isa itti himee akkana godhi. Kan maatii kee haasawuu osoo hin ta'in dhimma dhuunfaa keetiitiin himadhu akkana godhi akkanatti himadhu jedhee hanga barreeffamaan ijoollee kaampii keessa jiru qarqaaraa jira hanga danda'uun jechuudha. Sababni kana quuqa Oromummaa waan ta'eef. Sochii akkanaati amma biyya ollaattis baatee Dubaay keessatti waan akkasii godhuun biyya keessa waggaa turte maal ta'a godhaa turte mee achirraas meenuu ibsa? Ani biyya keessatti maaliif maqaanuu akkanatti bahee hin beeku. Egaa biyya Oromummaa koo kabare.